uffadheen uffata adii maannaa dhokatan soorata xumureen kan biiftuu gadii rabbi harka gonfoon fudhata innan eeggadhu masiinqoo yesuus harka ulfaataan dhufa jabaadheen akkasiin dhaggeeffatan barbaada. Kutaa dubbii Waaqayyoo guyyaa har'aa walii wajjin ilaallu keessaan dubbisa. Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Luqaas boqonnaa 1:5 dubbisa. Bara Heroodis biyya Yihuudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata Abiyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaas sanyii lubootaa keessaa maqaan ishees Elsaabeet jedhama. Lachuun isaanii abboommii Gooftaatii fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Haa ta'u iyyuu malee Elsaabeet abduu waan turteef ala hin godhanne. Lachanuu immoo lafa guuranii turaniidha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:5 qabee dubbisee mata duree akkasitti turatan daqiiqaa gabaabduu dubbii Waaqayyoo isinitti dubbadhaa. Jireenya Waaqayyootti tolu. Jireenya Waaqayyootti tolu. Mata duree jettu waliin ilaalla. Jireenya Waaqayyootti tolu maal? Jireenya Waaqayyootti tolu yeroo isiniin jedhu jireenya Waaqayyootti hin tolle jira jechuudha. Deddeebiin Waaqayyootti tolu akka jiru deddeebiin Waaqayyootti hin tolle jira jechuudha. Kutaa kana irra dhaabannee waan tokko ilaalla. Nama lamatu dubbata kutaan kun Zakkaariyaasii fi Elsaabeet. Haadha manaatii fi abbaa manaa. Zakkaariyaas lubana. Waaqayyoo saba Waaqayyoo gidduu kan deddeebi'u Waaqayyoo iddoo aarsaa dhiyeessuu qabanitti Waaqayyoo aarsaa kan dhiyeessu lubana Zakkaariyaas. Jireenya isaanii kana ilaalla. Akkas jedha lakkoofsi 6. Lachuun isaanii abboommii Gooftaatii fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatanidha. Lakkoofsa 6 kana. Lamaan isaanii fuula Waaqayyoo duratti abboommii Waaqayyoo eegaa jireenya qajeelaa jiraatanidha. Meeqan isaanii? Lamaan isaanii. Abbaan manaa abboommii Waaqayyoo eegee jiraata. Haati manaa seera Waaqayyoo qabsitee jiraatti. Akkasiin jenne lamaan isaanii seera Waaqayyoo eegaa abboommii Waaqayyoo eegaa jiraatan jarri kunidha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Abboommii Waaqayyoo eegaa seera Waaqayyoo eegaa akka Waaqayyootti tolutti jireenya Waaqayyoo gammachiisu jireenya Waaqayyootti tolu deddeebii Waaqayyootti tolu jiraatanidha. Lakkoofsa 7 immoo dubbifnu. Haa ta'u iyyuu malee Elsaabeet abduu waan turteef ala hin godhanne. Lachuun isaanii immoo lafa guuraniiru. Bita namatti gala. Lakkoofsa 6 irratti abboommii Waaqayyoo hin eegu. Jireenyi isaanii nama gammachiisuu irra darbee iyyuu Waaqayyootti toleera. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraatu. Deddeebiin isaanii Waaqayyoon gammachiiseera. Macaafa qulqulluu dubbata. Jireenya qajeelaa akka isaan jiraachaa jiran. Lakkoofsi 7 immoo mana isaanii keessa rakkina jiraaya. Mana isaanii keessa gaaffii jiraaya. Wallaansoo qabu'ee. Umuriin isaanii darbeera yeroo waan barbaachisaa argachuu qabanitti barri itti dhumeera. Gaaffii namatti ta'a. Waaqayyoon jiraachaa, Waaqayyoon gammachiisaa, jireenya Waaqayyootti tolu jiraachaa, waan barbaachisaa godhama. Sagalee Waaqayyoo duukaa ta'a. Alan qabani lamaan isaanii iyyuu
barbaaduun dhiibne hin qaban. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraachaa waan barbaachisaa dhabuun jira. Waaqayyoon gammachiisaa lafa namni ga'e ga'uu dadhabuun jira. Akka yaada Waaqayyootti akka seera Waaqayyootti jiraachaa namni namatti gorfuun jira. Eeyyee jira. Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuudhaaf Zakkaariyaas kun lafa aarsaa dhiyeessanii tolfame. Iddoo aarsaa tolfame. Yeroo inni aarsaa dhiyeessuudhaaf jedhutti lakkoofsa 8 qabdanii gaafa dubbiftan darabeen balbala isaa keenyaan Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuuf yeroo inni jedhu ergamaan Waaqayyootti mul'ate Zakkaariyaasitti. Gaaffii isaa bara dheeraadhaaf deebii qabatee hidhaa mana isaa hidhee jiru hiikaa qabatee ergamaan Waaqayyoo Zakkaariyaasitti mul'ate. Lafa lafni mul'ate ergamaan Waaqayyoo sitti haa mul'atu. Haleluuyaa. Yaa Zakkaariyaas hin sodaatin. Kadhannaan kee dhaga'ameera. Waaqayyo si yaadachuuf jedha. Itti mul'ate ergamaan Waaqayyoo. Mata duree kun dagatira. Jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu. Yeroo tokko tokko akkas ta'a. Waaqayyoodhaaf jiraachaa, Waaqayyoof abboomamaa, Waaqayyoon gammachiisaa, jireenyi namaa kun toora keessaa nama jalaa ba'a. Waaqayyoof an jiraadhu, Waaqayyoof an tole jedhamu, Waaqayyoof an ergamu, seera Waaqayyoo raawwachuuf an miidhamu, kun immoo maaliif wallaaf hin qixxaatu kan jedhu gaaffii nama baay'eeti. Utuun Waaqayyoof jiraadhu miidhama, tuni macaafa qulqulluu abboomamuun miidhama, lafa namni ga'e hin gahu, waan namni argate hin argadhu kan jedhu gaaffii nama baay'eetu gaaffii akkasiin of bareedaa oola. Nama baay'eetu akkasitti toora Waaqayyoo wajjin qabu gadhiisee gara kan biraatti godha. Komiirraan kan ka'e, tun sii jiraadhu Waaqayyo akkasuma goote jechuurraan kan ka'e. Waaqayyo tachii dubbata namni baay'een har'a garuu waan tokko isinitti hima. Waaqayyoodhaaf jiraachaa miidhamuun jira eeyyee. Waaqayyoodhaaf jiraachaa waan barbaachisaa dhabuun jira eeyyee. Waaqayyoodhaaf jiraachaa namaa gadda'uun jira eeyyee. Jira. Zakkaariyaas Elsaabeet jireenya qajeelaa jiraatu jedha. Garuu waan barbaachisaa namni wallaan isaanii qabu amanii jiru. Namni Waaqayyoo hin dhaba malee dhabee nafu. Akka isaan dubbadhaa na wajjin namni Waaqayyoo hin dhaba malee dhabee nafu jedha. Dhabuun jira dhabanii nafani. Cabuun jira cabanii nafani. Miidhamni jira miidhamanii nafani. Wallaanamuun jira. Haleluuyaa. Tarii Waaqayyoo utuu jiraattanii jireenyi bitaa isinitti galee miidhamni isinitti ulfaatee toora Waaqayyoo wajjin qabdan gadhiisuuf kan jettan yoo jiraattan ergaan isinii qaba. Adeemsa Waaqayyoo wajjin qabdan laaffisaa kan jirtan utuun faarfattu utuun tajaajilu tun Waaqayyoof jiraadhu tun kadhadhu rakkinni irratti wal geddira toora koo nan geddira Waaqayyoof jiraachuu nan dhiisa shaada koo nan qaba jettaa kan jirtan lakki jira Waaqayyoof jiraachaa miidhamuun. Garuu isaanii naman ta'u, xumurri isaanii naman ta'u, xumurri isaa namaa gadi hin ta'u. Galgalli ijoollee Waaqayyoo bareedaa waan ta'eef samaaddu karaa keetti dhufi Waaqayyoo wajjin jireenya keetti dhufi abbaan kee harka tolee sii dhufa. Haleluuyaa! Hin mul'ate ergamaan Waaqayyoo Zakkaariyaasiif. Dubbii aduu isinii dubbisee natti tola. Luqaas boqonnaa 1:12 mookka jedha. 11 yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti ixaanni aarfamu kan mirgaatiin dhaabatee Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommuu isa arge na'ee sodaate. Ergamichi immoo itti dubbate yaa Zakkaariyaas hin sodaatin Waaqayyoo kadhannaa kee dhaga'eera. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif hin deessi. Maqaa isaa Yohaannis jettee moggaafta. Haleluuyaa! Gaaffiin kee bara dheeraa sii deebi'a. Dhaga'ameera kadhannaan kee. Waan namni argatu dhabdee hin ati fuula koo jiraachaa turre sun
waan barbaachisaa dhabdee innati haasaadhaan dhiyeessaa turte sun ammayyuu Zakkaariyaas iddoo haasaa dhiyeessan jira. Yeroo ergamaan Waaqayyootti mul'ate iyyuu komiin qabu Waaqayyoorraa. Isan ni dhabe kan kennus Waaqayyo, kan fudhatus Waaqayyo. Komiin qabu aarsaa dhiyeessa fuula Waaqayyoo dhaabatee. Ergamaan Waaqayyoo garuutti mul'atee kun iddoo aarsaa jiru. Dhaga'ameera kadhanni kee. Manni kee furmaata argachuuf jedha. Gaaffiin kee deebi'uuf jedha. Waaqayyo Elsaabeexin yaadateera. Hin ulfoofti ilma deessi. Seenaan mana kee geeddaramuuf jedha. Akka mootichi itti fuftu Waaqayyo si yaadachuu deebi'edha. Haleluuyaa! Waaqayyo si yaadata. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraatu itti fufiiti. Waan nama ajaa'ibu yaadatamuu keessa ba'eeyyuu ilma ijaa baasu, ilma karaa tottolchu baachise Waaqayyo. Ganamni namaa fokkisaa yoo ta'e, ganamni namaa wallaansoo yoo ta'e, Waaqayyo galgala nama kiisa. Waaqayyo galgala si kiisa. Xumurri warra Waaqayyo wajjin jiraatanii bareedaadha. Galgalli warra Waaqayyo wajjin jiraatanii bareedaadha. Garuu qoraattiif miidhama har'aa obsitanii Waaqayyo wajjin karaa keessan akka itti fuftan dhaamsa isinii qaba. Gara mata duree kootti yeroon deebi'u addunyaa nuyi keessa jiraannu kanarraa jireenya adda addaa nama jiraatu argitu. Tokko tokko akka isatti tolutti jiraata. Tokko tokko immoo akka Waaqayyo tolutti jiraata. Nuti garuu akka mataa kee tolutti sin jiraannu, akka maatii tolutti sin jiraannu, akka biyyatti tolutti sin jiraannu, akka Waaqayyotti tolu qofaatti jiraachuutu dirqama nuuf ta'a. Akka Waaqayyotti tolu qofaatti jiraachuu. Warri jireenya isaanii yeroo hundumaa Waaqayyoon to'achaa deeman, ba'anii galuu isaanii, dubbannaa isaanii, haasaa isaanii Waaqayyoon to'achaa, dubbii Waaqayyoon to'achaa, seera Waaqayyoo keessatti of eegaa warri jiraatan Waaqayyotu gargaara isaanii hojjetaaf. Waaqayyotu loonii isaanii hojjetaaf. Waaqayyotu herrega isaanii hojjetaaf. Warra kam akka Waaqayyotu tolutti warra jiraatan. Kanaaf ammayyuu wallaansoo Waaqayyo wajjin qabdan itti fufaa. Waaqayyoon jiraachuu, Waaqayyoon tole jechuu, jireenya qajeelaa akka jara kana Waaqayyoon gammachiisaa, fuula Waaqayyoo deddeebi'aa, waan Waaqayyo tolu dubbachaa, waan Waaqayyo tolu hojjechaa, fuula Waaqayyoo jiraachuu itti fufaa. Herregi keessan Waaqayyo harka jira. Itti gaafatamaan keessan yoos Waaqayyoodha. Dabarsee namatti nama hin kennu. Muka kolfaa nama hin godhu. Namaa gan nama hin godhu. Waaqayyo ijoollee isaaniif harka tole hin dhufaa. Haleluuyaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 akkas jedha. Ani dafee nan dhufa. Namni tokkollee gonfoo moo'ichaa irra kan keetii si duraa akkam fudhannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu. Ani maalan ta'a dafee dhufa. Akkan si jalaa turetti hin fufu. Dafeen si dhufa. Dafeen si mil'adha. Dafeen si yaadadha. Ati garuu isa qabdu jabeessi qaban. Gonfoon kee badiisa akka hin taane. Namni gonfoo kee akka si jalaa hin fudhanne isa qabdu jabeessi qabadhu. Gaarummaa qabdu, amanamummaa qabdu, qajeelummaa fuula Waaqayyootti qabdu ittuma fufi. Inni isin gaarummaa gochaa jirtu. Inni isin nagaa buusaa jirtu. Inni isin Waaqayyoof jecha sadiisaa jirtu ittuma fufi. Waaqayyo gatii kee fidee dhufaa. Mee dubbadhaa Waaqayyo gatii koo fidee dhufaadhaa. Warra isaaf jiraataniif Waaqayyo gatii fidee dhufaa. Gatii namni sii fidee dhufu miti gatiin Waaqayyo sii fidee dhufu. Tole jedhanii warra jiraataniif, yaada isaa warra jiraataniif, akka Waaqayyoon akka isa gammachiisutti biiftuu kana jala warra deddeebi'aniif Waaqayyo gatii fidee dhufu qaba. Fidee dhufu gatii kee jaalala Waaqayyo.
fideen dhufa gatii kee gaarweedha isa qabdu jabeessi qaba. Nuffitee karaa koo gadhiisin jechuu barbaadeeti.